Maalaa US Anthony Blinken onkoloolessa torba asitti daawwannaa yeroo shanaffaaf baha giddu galeessaatti taasisaniin magaalaa guddittii Saawud Arabiyaa Riyaad seenaniiru. Blinken jalqaba ilma mootii biyyattii Mohammed bin Salman wajjiniin wal arguun boodarra gita isaanii ministeera dhimma alaa Saawudii ilma mootii Faisal bin Farhaan Al Saawudiin wajjin wal argu jedhamee eegama. Marii Saawudiitti taasisuun booda Blinken Masrii, Kaatar, Israa'elee fi dhuma torban kanaatti bakka Israa'eliin to'atamu West Bank ni daawwatu jedhamee eegama. USA fi michoonni ishee waraana baha giddu galeessaatti akka hin babal'anne barbaadan keessatti of argaa jiru. Eliyaas Mulugeetaa. Ameerikaan jalqaba ji'a kanaatti buufataalee garee Iraaniin deeggaraman jettu Sooriyaa fi Iraaq keessa jiran irratti tarkaanfii fudhachuuf karoorsitee raggaasifte. Haleellaa kanas guyyoota lakkaa'aman keessatti kan raawwatamudha jetti. Murteen US kun ammoo amajjii 28 2024 haleellaa diroonii Joordaan daangaa Sooriyaatti raawwatameen loltoonni Ameerikaa 3 erga ajjeefamanii booda karoora bahee hordofeeti. Ameerikaan haleellaa diroonii loltoota ishee 3 ajjeesee 40 ol madeesse kanaaf hidhattoota Iraaniin deeggaraman himatti. Gareen Islamic Resistance jedhamu Iraaq keessa maadheeffate deeggarsa Iraan irraa argatuun haleellaa sana raawwachuu amane. Iraan garuu haleellaa kana duuba jiraachuu ni haalti. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayidanii fi qondaalonni biroo Iraan faana waraana bal'aatti seenuu akka hin barbaanne irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Kana malees Ameerikaan baha giddu galeessaatti waraanni akka hin babal'anne of eeggannoo akka barbaachisus yoo dubbattu ni dhaga'ama. Pireezidaantonni US 3 darban buufata baha giddu galeessaa keessatti qaban xiqqeessuuf yaalan jedhu xiinxaltoonni dhimma nageenyaa. Keessumaa ammoo erga Israa'el Hamaas irratti waraana bantee kaasee US waraanni bal'aan akka qaxanaa sana keessatti hin babal'anne barbaadde. Wanti amma argamaa jiru garuu faallaa kana fakkaachaa jira. Onkololeessa torba erga Hamaas Israa'el irratti haleellaa banee 300 ajjeesee 200 ol butee fudhatee nageenyi baha giddu galeessaa boora'eera. Israa'el tarkaanfii haaloo ba'uu fudhachaa jirtuun ji'a 4 darban keessatti Gaazaatti Filisxeemonni 26,000 ol ajjeefamaniiru. Dubbiin Israa'elii fi Hamaas gidduutti dhalate kun gara Galaana Diimaattis babal'atee Yemen gahuun Huutii hirmaachiseera. Kana qofa miti biyya ollaa Israa'el taate keessa hidhattoota buufatanii jiran Hezbollaas hirmaachiseera. Libaanos keessa kan buufatee fi deeggarsa Iraan kan qabu Hezbollaa fi Israa'el guyyoon daangaa qaxxaamursanii ibidda walitti daddarbachuun itti fufeera. Huutii fi Hezbollaan ammoo Iraan irraa deeggarsa argatu jedhama. Kun ammoo US fi michoonni ishee akka UK fi kaan dhimma callisanii ilaalan hin taane. Kana malees Israa'el garee Iraan waliin hidhata qabu jettu Sooriyaa keessa buufatan irratti xiyyeeffachuun haleellaa hedduu gaggeessaa jirti. Karaa biraan ammoo ISIS Iraan keessatti haleellaa shororkeessummaa gaggeesseera. Paakistaan ammoo bakka garaagaraa irratti xiyyeeffachuun Iraan irratti haleellaa gaggeesteetti. Iraanis akkuma kana bakka garaagaraa irratti xiyyeeffachuun Paakistaan haleelteetti. Walumaa galatti baha giddu galeessa keessatti taateen guyya guyyaan babal'achaa malee hirrachaa. Baqattoonni Itoophiyaa yoo xiqqaate torba ta'an Soomaaliyaa magaalaa Baladawootti kaleessa dilbata halkan keessa ajjeefaman. Jiraattonni BBC'n dubbise kan ajjeefaman hundi isaanii dhalattoota Oromoo ta'an akka ta'an himuudhaan kaanis madaanii hospitaala akka jiran dubbatu. Jiraataan Soomaaliyaa magaalaa Moogdishoo keessa jiraatanii fi nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin eeramne nu gaafatan waan turee fi odeeffannoo akkanaan nutti himan haala naannicha ture himuudhaan eegalu. Ani itti gaafatamaa koomunitii Itoophiyaa ka waliigala Soomaaliyaati. Mee maaltu ta'e eessatti miidhaa qaqqabe akka nama kaaniif ifa ta'u nutti hima? Gartee ijoollee nama 6 edda lubbuun baatee namni tokkollee kana waan lubbuun baate jedhan. Ijoolleen warra magaalaa san keessa gartee uummatanii gartee keessa jiraatanii achi keessa dalagatan. Warra maatii qabantu jira, warra maatii hin qabne jira. Eenyutu namoota kan ajjeese? Eessatti ajjeefamanii? Bakkee ajjeesanii magaalaa Baladahawoo jedhamtu Keenyaa fi Somaalee boordarii daangaa irratti argamti. Baladahawoon tun lama tokko gara gartee Keenyaati gara Somaalee. Garri isaan keessa jiraatan Somaaliyaadha. Maatiin isaanii hagammaa hin dhageenye, hagammaa hin awwaalamne. Wanni irra hamtu sagartee garaa nama nyaatu warra abbaa irraa ajjeesanii haadhallee ajjeesanii ilmoon daa'imni gartee adda adda haftee jiru. Amma gartee miti yoo takka abballeen duute taatilleen duute amantaa. Miti ol dikittiin irraa haftee gartee namnummaan gartee naannoo sanii harkaa qabu ammas yeroo ammaa. Sababa maaliif ajjeesan jedhu? Wallaahi ree amma nuti bakka sana hin jirru wanni kun kataa'ame halkan keessa sa'a 9
wanni kun ijoollee kana manumarratti deemanii ajjeesanii wanni sun wama gartee waggaa duraatiitu qophaa'anii bakka sanitti gartee ijoollee akka bakka sanitti bakka kana ilaalanii itti gartee halkan hidhatanii gartee ijoollee sanii gatanii wanni kun wanni fakkaatu ture amma ummatuma lama waliin buusuu barbaadanii. Maaliin ajjeesan? Rasaasan ajjeesan immoo mee warra eenyutu namoota kan ajjeese? Rasaasan ajjeesan. Nama manatti akkanii rasaasan ajjeesan. Isaarree warra hidhate jaanii warra hidhate godhu gartee nuti ammatti abaluu ittiin nama halkaniiti qorataa jirra gartee warra ajjeese gartee hin dhokatu dhokannaan qabure ammatti abaluu jechuu gartee harkaan qabnu laafin qoramu jirra. Lammiileen Itoophiyaa baay'een biyya sana keessa akka jiran kaaftanii turtanii namoota kanaaf hammam si yaaddeessa? Wallahi yaaddoo ni jira. Yaaddoo jiru kanaree akkuma gartee waliigalatti yoo gartee gara yaadiitiin taate illee nuti gartee publikii gartee amma duunullee nama tokko gartee irraa baqannu hin qabnu nama gartee dhokannuu hin qabnu gartee amma dhokachuu danda'u hin jirru nuni gartee fuula duraaf itti adeemsatee itti dhufnaree nuti amma akka magaalatti namni waan hin jelleen hin jiru nama kan qabu hin jiru gartee miidiyaa irraa hima gara waan namni haasa'u chatti haasa'u gartee nama qabatti haasa'u hin jirtu. Mee eessa fa'aatti yaaddoo jabaan kan jiru mootummaan Itoophiyaa maal isin gargaaruu danda'a? Wallahi amma tokkoffaa wanni barbaadu bakka nama gatan ijoollee gatan kanaayyuu gartee uummata sanii adda baasanii kadhaawamillee gartee gara bisaa deebisanii waan barbaannu taanillee gartee akka sirnaan awwaalamu bisa deebisanii gartee barbaannuti gartee waan sanii mootummaan waan sana ta'u gartee humnarra kaayee waan sana hordofu wanni sun waan gartee daangaa kaatan jecha dandeettiitti qabanii uummanni kun gartee haqa akka argatu barbaanna qabanii gartee awwaalcha soo taate yookaan kadhaawamillee gara gartee warra gargaarsallee gara gartee mootummallee akka dammatiin barbaannu. Eenyu shakku eenyu himatu maaltu ture sana dura taateen ture? Wallaa taate ijoolleen uumaan nuti minne taate kana hin jenne amma daqiiqaa biroo waliin haasa'e ijoolleen rifannoota qabdii meeshaa gubbaasa ta'anii tawaa gubbaasa ta'anii gartee isaan booyanii fi dubbatanii. Agam ta'u magaalaa sana keessa lammiileen Itoophiyaa jirani? Wallaa hedduu jiran jiran jedha ijoolleen haa qabdu waan mana koo isaanii harkaan qabnu hedduu jiran jiran biyya sana keessa gartee kutaa Somaalee daangarraa kaasee gartee manni kun waliin qubataa gara jechuutu gartee halkanii guyyaa wal keessa deemaa namni gartee addaan nama dhoorgaa jiru hin jiru gartee wal keessa deemaa achitti qubatan asillee qubatan dalagaa wal keessa namni daangarra bawanni sun gartee. Amma lammiileen Itoophiyaa gara Itoophiyaatti deebi'uu barbaadan jiru yaaddoo kanarraa akka ka'e deeggarsa barbaadan fa'aa jiru? Haagaayyuu hin qaban. Dura dhiyoo tana taatee biyya nama dabre kana keessa dhiyyoo takka fiixee jirtee magaalaa Dhumaree keessatti dhiyyoo sanis gartee akkuma malee itti gartee akka malee ajjeesanii mana namaa gatiin dalagisee isitti ajjeesanii warruma dalagduutu ajjeesnallee haqa isiisanillee ni dhoksan. Daa'imman haatiif abbaan irraa ajjeefaman warra malee hafuunillee jiraachuu odeeffanneerra. Qondaalli bulchiinsa Baladawoo Abdirashiid Abdii ajjechaa kana hidhattoota Alshabaabtu raawwatee jedhanii akka shakkan BBC'tti himan. Taateen kun barii jala naannoo sa'aatii 9tti raawwatame. Qaamoleen nageenyaa eegumsa irraa deebi'aa turan sagalee dhukaasaa dhaga'an. Yeroo naannicha gahan namoonni 7 ajjeefamanii argan. Namoonni ajjeefaman hundi warra hojii barbaachaaf garana dhufanidha. Haa ta'u malee namoonni ajjeefaman haaraa naannicha kan qaqqaban ta'uu fi dhiisuu yookiis warra yeroo dheeraaf achi jiraataa turan ta'uu isaanii irratti yaada kennuu hin danda'u. Gama eenyummaa warra ajjechaa kana raawwataniin ammoo warra yeroo hunda nama ajjeesuun beekaman shakkina. Ragaaleen hedduun shororkeessitoota Alshabaab ta'uu isaanii akeeka. Qaamoleen ajjechaa kana raawwatan kunniin amma yoonaatti hin qabamne. Gaaffii maaliif baqattoota irratti xiyyeeffachuun ajjeesan jedhuuf ammoo ajjechaan kun ajjechaawwan irra deddeebiin biyyattii keessa mudatanirraa adda miti. Itoophiyaan Somaalilaand wajjiniin dhimma ulaa galaanaa irratti waliigaltee wal hubannoo erga mallatteessiteen booda lammiileen Itoophiyaa Somaaliyaa fi Somaalilaand keessa jiraatan aleellaan irratti hammaachuu himataa jiru.